Gaafas irraa rakkoon naannoo Oromiyaa akka isa biraa burqu naa galee jechuudha. Abbaan waraanaa, abbaan jeeqamaa akka isa ta'e gaafas naa galee akka takkaa naasootti hin qabne waan achi keessatti ibidda boba'aa jiru kan. Sadaffaa 2014 adoolessa dhumarra gaafa caffee irratti maayikiin irra cufan tokko gaafas waa dubbadhee waa barreessee jeeqami wayii kaanaan rifaatuu sanirraa na yaame gaafasis. Maal naan jedhe maaliif diina wajjin walii bilbiltee naan jedhe. Diinni kun eenyu jennaan Cuuccuu Allebbaachoo nama jedhamu jira miseensa Adeeppa ture. Namni kun akkamitti diina ta'a? Miseensa paartii keenyatii miti. Ammoo qajeeltoon paartii keenyaa mormituun keenya obboleessan jennee akkamitti kanaan diina jettaan jedheen. Dhiifama taa'ee bilbila kee dhaggeeffate jechuudha. Bilbila ani isaatti xalafe. Qabiyyee xalafee dhaggeeffataa jechuudha. Dhaggeeffata. Tole. Akkasitti dhaggeeffatan. Ayyee. So kun akkamitti akkana ta'a? Innis waanuma naannoo isaanii natti hime ani gara warra keenya irratti juntaan Oromiyaa irratti uumame jennaan innis natti bilbilee ganda keenyas kanuma jiraa naan jedhe gurbaan. Cuuccuu Allebbaachoo kun. So kana xalafee dhaggeeffate akkana naan jedhe kun akkamitti ta'an ta'uu hin jedheen. Yaa wanni tokko hafu wanni lama hafu wanni biraa maalinni abboo ani amma yaaddoon nageenyaan qaba. Eegumsi narraa ka'ee jira. Yaada paartii kanaa amanee gurmuu adda addaatiin waliif bu'ee jira. Yaadni kun sirruma jedhe. Amma immoo yaaddoo keessa hin jira. Yoo eegumsa illee naa godhuu baattanii atleast qawwee naa kennaan jedheen federaal poolisiitti naa himin jedheen. Nu sin ajjeefnu an abbaa biraa immoo nun galchu naan jedhe. Achi hedduutti yeroo sadii yaaliin ajjeechaa narra godhame. Eessatti yoom? Yeroo lama Adaamatti. Yoom yeroo tokko naannoo jireenya kiyyaatti. Adaamaatti yoomiif yoom? Tokko bara 2014 yeroo yaa'ii caffeessan caffee adoolessa keessa yaa'ii caffee gaafa maayikiin irra cufan kaan tokko immoo 2015 ammas yaa'ii caffeetiif bu'ee toora amajjii gurraan dhala akkasi. Kaan ammoo naannoo qe'eetitti sunis bara 2015 keessa toora bitootessaati. Asumaan tuun darbin taayee ati diina nama dhuunfaa nama si gaadu qabdamoo eenyudha kan ajjeechaadhaaf si barbaadu? Argite kanaan dura 2010 waxabajjii keessa namoota muraasa nu yaamee bakka Adaanachi faan Caaltuu faan Milkeessa faan isin jiranii nama baay'ee jira baay'ee of course toora nama 10 hin taanu. Diinni hunda keenya caalaa taayee ajjeesuu barbaadaa jedha isuma jedha. Abiyyuma akkana jedha. Diinni isa ajjeesuu barbaada kanaafuu eegumsi godhamuu qabaa fi eegumsi godhamuu qabaa fi jedhee poolisii 7 na eegan poolisiin 5 na eegaa 2 na wajjin deema ture jechuudha. Gaafa dhimma ajjeecha abbootii gadaati irratti lakki kun hin ta'u jedhee ani ejjennoo qabadhu narraa yaasan. Isuma akkaasi. Ajajuma isaa malee namni ajaja isaatiin hin ramadame ajaja isaa malee ka'uu hin danda'u.
Tol. Wanni taayee naatu jedhee murteeffame fakkaata jechuudha kun. Maal jennaan nama baay'eedhaan walitti bu'eeraan amma namni jechuun sila hooka gaadanii oduu danda'u. Akka gaafa san poolitikaa gaafas tureen wanni sun silaa keessa jiru. So sadarkaa kanatti si ajjeesuu barbaada namni siin jedhee sitti mee ofi. Si ajjeesuu amma naa achi dhiisan jedhee odoo sitti himin waan silaa sitti ramade san si biraa kaasuu jechuun si ajjeesuu jechuudha. Waan biraan qabu kun. Kanaaf nama addaa nami waan san godhe ka biraa jira jedhee addatti yaadu abalummoo jedhee yaa conclusively dubbachuu hin danda'u. Namni akka ati du'uuf si ajjeesuuf namni barbaadu odoo beeku eegumsa si ramade sirraa kaase garuu akka ati duutu murteesseera ka jedhu immoo dubbii jedhaanaa miti. Kanatti aanee maali? 2015 naannoo Saadasaa namoota wayii ajjeefne jedhaniiti warra waboo kan. Reeffa maal maxxanse faarse bulan kun. Wanni sun ajandaa ta'eeti akkamitti mirgi namaa reeffaan akkanatti taphatama ka jedhu xinnoo dubbatama yaa isinuu quba qabaachuun wal tanatti fakkaate waan sana. Wanna kanaan wal qabatee maal ta'ee isinii warra shanee jedhamu kana hafuura dhokfattanii ajjeesuu hin dandeechanii maaliif miidiyaatti baaftanii waltajjii koree giddu galeessatti irratti baay'isu. Cal jettanii ajjeeftanii argitee dubbiin as jirti jechuudha. Kana hunda laalaa gaafa dhuftu namni kun naatoo ilma namaatiif waa takka akka hin qabne